hattu jedhamu hunda danda'ee jechuudha. Maaliif nan gammadee ummanni sun hundi hattu afaanaan jedheen dhiifama qoy dhiifama kolfaa ulfooftee itti boo'aa deesse isa jedhan sana ta'e ummanni hattu yeroo naan jedhu ijoolleen koo moochuudha. Miskiina eelee jala gala hantuuta eelee jala gala taatee wallaahi guddaa xiqqaan deeggartoonni koo hantuuta bokkaanii itti sore. Adaraalee. Oya tokko booddaa lamu shaklak gad buyna lagad abbaa barbaade yoo taate naasayin guyyaa kooti gaafa san jalaa softee xaadhatte mana keessatti jenna kootu mana na gabbanyini yeroo deeggartoonni koo dhufanii akka hantuutaa jechuudha. Hantuuta bokkaan itti roobe eelee jala galanii jatti miti hantuunni bokkaa itti roobe yaadattu biyyatti yeroo deeggartoonni koo jedhanu ani immoo wallaahi wa billaahi ministirii kaadhee taara rabbii kun na arga jechuudha nan qaama jira isinittan mirqaadhe gaafatan rabbii haqa kiyya naa baase alhamdulillah yaa rabbi jedhaatan burqaaf raqqalloo ol galee jechuudha. Tarii na shakke fakkaata burqaan akka yaadatti burqaan maali kun oromoo yeroo jedhu burqaawwan jedhani narkaa baduufanii warri haasaa kana kaasanii bakka deeggartoota mubaarittu nu jeeqe jedhanii deemu jedhee sodaadheen burqaa osoo jedheen burqaa osisiisee tak yeroo godhu inni sila hiriyaa kooti siin jedhee tan malee waliin nyaanne jedhee tan malee fide haqa uummataa naan jedhe maal jedhee gale dhugaa dubbanna an silaa waa siin hin jenne jedhe ani immoo jedheera ammammo nan jedha maaliif beektu tuttuqaan hin jaalladhu an ibsaana jarriin ergine nama ibsaan itti erge Allahu aalam oromoon itti erge mucaan lakkina barbaada addanaa baasaa uummanni oromoo sa'atii ammaatii kaasee ibsaa abbaa jaalalaa jedhan sun maqaa koo waa mataanaan yaa uummata Harargeedha isiniin jaalladha isiniin kabaja dhageessanii wallaahi lubbuu korraan sin jaalladha isiniin kabaja narraa hidhadhaa mucaa keessa guyyaa tokko maqaa ibsaa waameen beeku hadhaan boodas waamuun barbaadu narraa qabattu moo hin qabattan kanuma la kabaja kun adaraa humna keessanii narraa qabadha natti roorrisaa jira mucaan keessan ijoollee Harargeedha ibsaa narraa qabadha yoo dubbii narraa qabaate kunoo ijoollee Harargee waliin jiraataa jirra dhageessanii waliin jiraataa jirra bira sinii deema shee sharaf ni jirani ijoollee Harargee kumaatamaas kan na beekamu feetan mana kootti erga feetanu mana jaraan naqa an shakkii wayii irraan qabu ijoollee Harargeerra dhaqee keessa taa'een dubbatadhee dubbii wayoon sitti balleesseera fixadha ibsaa waliin kanan taane taanaan ibsaan hadhaa kaasee maqaa kiyya waama taanaan dhiifama naa godhaagaa haga kabajaa sinitti madhee yoo waan irraa qabaate na waame kabajee dhaquun koo badiidhaa Oromoo keessattuu ijoollee Harargeedha na waame ibsaan mana isaa dhaqeera yeroo tokkorra yeroo lama na waame uummata Oromoo dhaggeeffadha mana isaa dhaquun warri hin nannu maal abbaa keeti jedhan maal godhaman laa natti maa Oromoo cubbuu sodaadhaa cubbuun kun ilma Oromoo keessatti darba hayi gisee lama na waame ibsaan dhaquun koo ilma Oromooti na gaafachuu danda'a jedhee dhaquun koo na arrabsiisaan hattuu akkamitti naan jedhee ibsaan kabajaaf an dhaqee uummata Oromoo warri koo hin dhumnu maal abbaa keetii fidde jedhe namni abbaa kanaa jedhee hin jiru yoo mana namaa dhaquun immoo ulfinaan ilmi Oromoo tokko so'aamnaan dhaquu kee badii dheettani lamuu hin naqu garuu kabaja akka taate ibsaa biraan naagaa kunoo turumbadu an kanan naqeef kabajaaf hattuun haala jedhuuf miti harree dadhabee daawullaaree ba jedhani fira firoomaan walitti dhiyeenyaa walirra darbaa jirtu yoo ta'e immoo achumatti fixadha.